Ani ergan biyyaa dhufee nama Abashaa argeen beeku. Nama baay'een beela'e, baay'een dhoobadhe. Haa ta'u garuu guyyaa tokko sarraatenyaa wayii madaamii wayii fiddee dhufte. Wal dubbisuuf taanan madaamiin addaan nu dhoggite. Baay'een boo'e imimmaantu na keechaa roobe. Agan dhaladhe namni midhaan beela'a, midhaan dheebotaa garuu ani nama beela'e, nama dharra'e. Nama afaan koo haasa'uun dharra'e baay'een beela'e baay'ees gadde jettee obboleettiin takka gaafii nu gaafatte. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Eegaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jechuu jaalanna. Har'a viidiyoo adda ta'e tokko qabadhee isinii dhufeera. Eegaa obboleettii keenya takkatu maal jedhe seetan baay'ee qalbii nama cabsa. Garuu ijoolleen haarawaa biyyarraa dhufaa jirtanii mallattoolee amaloota madaamii baay'een keessanitti wallaalaa jirtu jechuudha. Maaliif jennaani obboleettiin keenya kun baay'ee kaffaamteeti kan isheen natti haasofte baay'ee tokko dhiphatteeti jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi maal jette mee jidduu kanatti sagalee ishii isinii galcha. ስሙማ በጣም ተናድጃለሁ። ለምን እንደተናደድኩ ልንገራችሁ። እኛ ቤት የሆነች አበሻ ትመጣለች። ኢትዮጵያዊ ነች። ያ ሁል ጊዜም ትመጣለች። በሳምንት 3 ጊዜ 4 ጊዜ ትመጣለች። ኦልሞስት ከመጣች በቅርብ ነው የመጣችው። 1 5 6 ወር ነው የሚሆናት ልጅቷ ማለት ነው። እና እኛ ቤት የምትመጣ ልጅ እሷ ብቻ ናት አበሻ። ሌላም ሰራተኛም አይመጣም። የሌላ ዜጋ ምናምን የሚመጣ ሰራተኛ የለም። እሷ ብቻ ናት። እኔ ደግሞ የትም አልሄድም፣ ከማንም ቤትም አልሄድም፣ የትም ሂጄም አላውቅም። እና ይቺ ልጅ ሁል ጊዜም ትመጣለች፣ እኛ ቤት ትመጣለች ምናምን። ግን አንድ ቀን ሰላም እንድንባባል ፈቅደውልን አያውቁም። እንኳን ሰላም እንድንባባል በአይናችን እንድንተያይ አይፈቅዱልንም። እና አሁን አንድ ህጻን ልጅ ሀሊማ ማለት እና ሹፊ መሪም ምናምን ያት መሪም እዚህ ጋር አለች፣ እኔ ሰላም በያት ምናምን ነገር ነው ያላት። እና እየጎተተ ወደ እኔ ይዟት ሲመጣ ከዛ እንግዲህ ሁሉም እኮ ተሰብስበዋል። ኖ ኖ ኖ ብላ ላላላ ብላ ከተቀመጠችበት ወፍራምና ሴትዮዋ እንዴት እንደተነሳች ማለት ነው። እንዲህ ሰላም ብንባባል ምን ችግር አለው? እኔ የምመክራት ነገር አለ ወይስ እሷ የምትመክረኝ ነገር አለ ምናምን ነገር ወይ ማርያም እንዴት እንደፈታሁኝ። እና ያው ሰው ይረባል በነገራችን ላይ። እኔ ያው በጣም ገጠር አካባቢ ስላለሁኝ የትምም ስለማልወጣ ይመስለኛል ያው ባይኔ እንኳን ሰው ይርበኛል። እንኳን ቤቴ መታ እኛ ቤት ያው ሲሆን እኔ ጋር መታ ኩሽና ውስጥ ብታወራ ብትጫወት፣ ካልሆነ ደግሞ ምን አለ ሰላም ብንባባል። እንዴ ተያይዘን የምንጠፋ ነው የሚመስላት በሰከንድ በደቂቃ። እና ላላላላ አይሆንም ምናምን ብላ ከለከለችው። እንዴት እንደተናደድኩኝ ማለት ነው። እንባዬን የተናነቀኝ። እና ስንት አይነት ክፉ ሰው አለ ማለት በጣም ነው የምታስጠላው። ስልጣን ቢኖረኝ ሁሉ እንዴት አርጌ በሰደብኳት። እና ከባድ ነው። Akkuma sagalee dhaggeeffatan jechuudha. Ijoolleen afaan Amaaraan beekne isiniif ni jechuudha. Obboleettiin keenya kun naannoo baadiyyaati kan isheen hojjettu jechuudha. Baadiyyaa irradha. Haa ta'u garuu micayyoo takka madaamiin takka fiddee mana sanii dhufti. Guyyuma guyyaadhaan ni fiddi. Garuu walitti akka isaan walitti dubbatan walitti haasaan hin gootu. Guyyaa tokko mucaan kottuti kan mana keenya jirtus laali jedheeni yeroo gottotee fidu madaamin ishii lakki jettee dhoggite jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ka nuti ka biyya ormaa dhufne namni nu dharraasisa, namni keenya nu dharraasisa. Abashaamti zeegaa biraa yoo sarraatenyaa argine keessi keenya ni gammada dhugaa dubbachuudha. Maaliif jennaan afaan illee beekuu baattu sarraatenyaa akka keetii sayyoo argite yoo si bira dhufan hamilee wayiiti jechuudha kan namatti dhagahamu. Ingidi simmeetiin obboleettii keenya kanatti dhagahame ka maaliif addaan dhogguun isaanii baay'eetti dhagahame jechuudha. Kuni ka madaamonni amaloota addaa qabu. Isaan illee maalidha
madaamun takka tokko ni inaafu jechuudha. Keessattuu warroota afaan tokko haasa'an dubbatan yoo arganii baay'ee inaafu jechuudha. Anaan mataa koo ammas ani yeroo baay'ee wanna asirratti haasa'urraa wanta mataa koo na mudateerrani jechuudha. Miidiyaa kanarratti kan fuula yuutuubii irratti isinii maxxansu baay'een isaanii waan na mudateedha malee ani waan namaallee miti. Inna maal seetanii ani faamiliin anitti galee kana keessatti jechuudha. Sarraatenyuma warri haadha namitti tiyya sarraatenyumaan qaban turan. Sarraatenyaa hin qaban turanii warra namichaa ni bira hojjedhu haadha isaa titu qaba ture. Achi garuu ani gizee hin naqu waggaatti gizee lama bichaan naqa warra namichaa gizee kaman naqa yoo jettan gizee ramadaanaatti fi gizee arafaa qofan naqa jechuudha malee yeroo kaan warra namichaa naqu garuu warra namitti jechuudha dhugaan sinitti sarraatenyaan mana san keessa hin jirani torbaniin kaayin beektu dubartoonni asii warratti dhaquu jaalatu torbaniin na fuutee deemti jechuudha gaafan dideeyyuu akkam hin deemne jettee naallolti sarraatenyaan mana san keessa hin jirtu turte yeroo mana san dhaqu dhugumatti kabajaallee akka sarraatenyaa osoo hin taane sarraatenyaadha olitti bakka akka madaamititti na kabaju kootu nu faanas taa'ii buna dhuginaan jedhu hojii isaan immoo nan hojjedha ofuma kiyyaa ka'ee dosaan nan ajajiin nan hojjedha yoo nan hojii kiyyaa fixadhe kootu nu bira taa'ii jedhu gizee nyaata dhiyeeffatan hojii yaa nyaattu naan jedhu baay'ee jaalalli isaanii adda ture inna asiqanii amma dhiyeenya kana amma erga sarraatenyaan dhuftee ji'a meeqaa ramadaanni seenuu fi baatiin lama yoo hafuu dhufte jechuudha. Amma naannoo ji'a 9 ta'e akkasnatti fakkaate inna ishiin ni dhufte erga gaafa ishiin dhufteeti mana haadhaa kana beenuun deemna naan hin jettu siniif galee beenuun deemna naan hin jettu kaatu qoomashii deemti guyyaa tokko wajjin dhaqee sarraatenyaa tana argee wal baree erga guyyaa saniitii itti deebi'een argine jechuudha. Inna eege beennaan hin jettu gizuma hunda amma gaaf tokko ka'ee tanan har'a si wajjin deemuun barbaadan jedhee mucayyoo arguun barbaada na dadabbareelleedha gizee sa mucayyoonis bilbila hin qabdi fidatteetuma dhufte garuu intarneeta baay'een bananii fi gizee bananiif koottu maaloo naan jetti jechuudha. Inna ka'eetuma beenu si wajjinan deema har'a jedhee hojiillee dafee fixadhee jechuudha. Jennaan maal naan jette lakki naan jette dhugaa rabbii lakki gaafa achitti hojiin jiraatu gaafa keessummaa minaamni kan dhufu ta'e deemta malee amma deemtee maal goota nu bichaadha keessummaanis hin jiru naan jette jechuudha. Inni maantu jalamaan keessa ganna roobee dhugaa akkas ishiin naan jennaan kaleessa gaafa sarraatenyaan hin jirre san yoo ani dideeyyuu yoo ani hojiin qaba har'a odoon hafeeyyuu odoon jedheeni natti kaati turte jechuudha. Har'a sarraatenyaa fidannaan akkas naan jette jechuudha. Baay'ee natti dhagahame edaa nuti bakka hojiititti malee bakka gammachuu yookaan immoo nama keenya argine mucayyoo san arge kanan gammada keechi kiyya nama afaan koo haasa'u amantaan ishii musliima ani kiristaana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ishiinis baay'ee na jaalatti anis ishii baay'een jaaladha afaan tokko haasofna oromoodha jechuudha. Inna biyyi ishii gara hoolotaati baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gizee hojii malee gizee kaan hin jaalatamnu edaa jedhee bakka ishiitti illee baay'ee dhagahame bakka waan jiru hundatti hime jarri akka wal bira baay'ee dhufnu akka hin barbaannetti hime achumaan bilbilumaan wal dubbisna inna jarri amala akkanaa qabu jechuudha mallattoolee akkanaa qabu dhugaa dubbachuudhaaf amma ji'a meeqattan kaleecha malee dheengedda dhaqe jechuudha bira deebi'eetu akkanachi dhaqu hin barbaadanii akka waan anas keessa naman ture xiqqooshii akka waan ani gorsu akka waan ani hojii ishiin akka hojiin hojjenne godhuu wayititti faa ilaalu jechuudha. Mee amma isheen kaayyoo manaa baatee beetti hojii kana hin hojjetin akkas godha doon jedheeni bade doon jedheen waan ani gorsisan inni deemti namni sammuu qaba jechuudha. Garuu sammuun isaanii gizee wal bira gaan nama keessattuu mallattoon arabdoota nama hin hamatu bakka waa'uma keenya haasa'u jechuudha. Gizee wal gaanii waa'uma sarraatenyaa kana haasa'u akkasumas immoo waan waliin amanneef nullee nu amanuu hin danda'ani jechuudha. Inna akkasisinin jedha kanaafuu ijoollee haarofti dhuftan hin kaffa'aminaadha kuni mallattuma jaraati homaa miti biyya keenya galle nama keenya ni argina umurii keenya guutuu miti kan biyya ormaa teenya umurii gimmaasha biyya ormaa teenya umurii gimmaasha tanammoo waan gaarii hojjenne biyya ormaa keessaa galle biyya abbaa keenyatitti namoota yaanni namoota dharraanii argachuu ni dandeenya garuu obsi furtuu jireenyati waan ta'eef obsuun nu barbaachisa akkuma aariin nu godhe hin taanu sinin jedha.
Innaani viidiyoo kiyyalla asumarraan angoolaba turtina wajjin gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Mana kana like share subscribe gochuun dagatinaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu bye bye.